baay'ee dhiifama gaa gidduutti keessaan jalaa ba'e. Kanaaf namoonni galaagalaatii sheer godhaa sheer namoota qaqqabuu qabaa namoota warra kaan bira ga'uu qabaa. Kadhatiin irra kadhadhu kun namoota baay'ee bira ga'uu qaba. Waaqayyo ergaa isaa nu keessa kaa'e kana isiniin ga'uufan jira. Kanaaf daddabarsaa Waaqayyo isin eebbisu eebbifamaa sheer godhaa. Eebbifamaa daddabarsaa ergaana dabarsaa. Gooftaan jireenya kee irratti wanta haaraa hojjeta. Gooftaan jireenya kee irratti wanta yaadamee hin beekneen hojjeta. Arras gooftaan jiraataa. Kanaaf daddabarsaa sheer godhaa. Namni keessa galee jiru kun sheer gochuun dagatin. Please sheer gochuun dagatina. Namni amma galee hordofaa jiru hunduu sheer yoo godhe namoota qaqqabuu danda'a. Ergaan koo akka namoota qaqqabuuf daddabarsaa. Eebbifamaa. Gooftaan isin eebbisu. Daddabarsaa qaqqabsiisaa nama. Warra bira hin ga'in jiru bira geessisaa. Eebbifamaa qaqqabsiisaa. Gooftaan ulfaatu. Nan labsaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ba'aan kamillee sinirra jiru sinirraa bu'a. Ba'aan kam sinirra jiru sinirraa bu'a. Waaqayyo na boqochiisadha. Waaqayyo na boqochiisaa ba'aan kama narraan bu'adha. Yeroo muraasa olii wajjin dabarsinaa sagalee Waaqayyo olii wajjin nageenya. Waaqayyo ergaa isaa nutti dubbata nu jajjabeeffata Waaqayyo jajjabeessaa dhugaadha. Yeroo darbee akkuma isinitti dubbadhe Waaqayyo jajjabeessaa dhugaadha. Warri yuutuubiidhaan daawwattan hundi keessan ergaa hunganuma keessan Waaqayyo si haa eebbisu. Holiiwee Waaqayyo si haa eebbisu. Gruupii 11 irratti sheer godheera jedha inni. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifam. Guyyaan har'aa keessan guyyaan har'aa kooteedha. Waaqayyo guyyaa kana naaf isiniif kenne. Guyyaa kana ga'uun keenya waa guddaadha. Guyyaa har'aa kana ga'uun keenya waa guddaadha. Waaqayyo guyyaa har'aa kana sababa adda addaatiin akka nu itti gargaaramnu nu kenneera. Tokko namni guyyaa har'aa ga'ee Waaqayyoon qalbii jijjiirrachuu danda'a, gara Waaqayyootti deebi'uu danda'a. Guyyaa har'aa immoo guyyaa keenya irratti nu dabalameera. Waaqayyo guyyaa kana nu kenneera. Har'a abaarsiin caba. Abaarsi kamuun caba. Mata dureen koo har'aas kanuma abaarsiin caba. Jireenya kee irraan caba. Yeroo darbee akkuma isinitti hime namni tokko abaarsa akka hin jirretti yaadata. Jiru barsiisonni akkasiis jiru. Yesuusitti ergaman ta'e abaarsi hin jiru. Abaarsa kana walii sirriidha. Yesuusitti amannaan abaarsa hin jiru. Garuu abaarsa kana walii hiikanii yookaas gargar baasanii dubbachuun dirqama ta'a. Tokko Yesuusitti amanuudhaan abaarsi nurra hin jiru gaafa jennu lubbuu keenya irra raawwatee abaarsi hin jiru. Foon keenya irra immoo abaarsi darbii dabarsaa jira. Abaarsa darbii dabarsaa jechuun maal jechuudha? Lolaan kan cabu. Fakkeenyaan isinitti hima. Abbaan keenya hojjetee hin milkoomne nus hojjennee hin milkoomne taanaan abaarsa jedhama. Dhukkubi abbaarraa ilmatti darbu jira. Fakkeenyaaf nan yaadadha yeroo dhiyootti biyya Jimmaa deemee tajaajilee obboleettii tokkoof gaafa kadhannu dhukkuba sukkaaraa maatii isaanii keessaa isee dabalatee nama 7 jira. Maal jechuudha kun?
Kun abaarsa seexanni fiduudha. Arra ergaan sii qaba. Ameen jedhi duwwaa fudhadhu. Abaarsa seexanni fide sirraa caba. Abaarsa seexanni sirratti darbatu sirraa caba. Nagaan kee irraa faata jedhi dubbadhu. Abaarsa seexanni fidu narraa caban. Kanaaf sheer godhaa daddabarsaa. Yeroo muraasa booda daqiiqaa 15 sagalee waaqayyoon dubbadhaa. Isa booda kadhata yeroo dheeraatti dabarsinaa. Waaqayyoon nu eebbisaa. Sheer godhaa dhiifamaa wajjin na eegaa. Sheer gochaa. Ebbifama. Makatara bajera bos. Ebbifama. Mee jedha mata duree keessan barreessaa sin. Mata dureen har'a isinii kennu waaqayyo siif lolaadha. Waaqayyo siif lola. Ofiin lolatin, ofiin dubbatatin, waaqayyo sii dubbata. Kitaaba qulqulluu keessatti kan nuyi beeknu sagalee waaqayyoo keessattis kan barraa'ee jiru waaqayyo ijoollee isaatiif hin lole malee ijoolleen isaan lolan. Bara kakuu moofaatti yoo laalle immoo Daawit ofii isaatii lolaa ture. Daawit ofii isaatiin lola. Daawit ofii isaatiin lola. Garuu ofii isaatii ka'ee lolu Daawit. Attamitti lola Daawit sagalee waaqaa dhagee lola. Yaa waaqayyo arra ba'u. Diina kootti ba'uudhaan waaqayyoon gaafata. Waaqayyo maal jedhaa? Yeroo inni diina kootti ba'u jedhu waaqayyo immoo itti bayeedhaan hin loltaa itti bayi. Hin mootaa itti bayi. Hin rukuttaa itti bayi. Waaqayyo jennaan hunduun ta'a. Waaqayyo jennaan hunduun ta'a. Jechattee dubbadhaame. Waaqayyo jennaan hunduun ta'a. Waaqayyo dubbannaan hunduun ta'a. Kanaaf Kiristiyaanni sirriin tajaajilaa sirriin waaqayyoon arge. Ija isaatii waaqayyoon arge ofiin dubbatatu. Ofiin falmatu. Waaqatu falmaaf. Waaqatu dubbataaf. Waaqatu bira dhaabata. Waaqatu harka qaba. Daawit yoo laaltan maal jedhee? Waaqayyo ifa kooti fayyina kooti dheeti faarsaa Daawit 27 irratti ifa kooti fayyina kooti dhee yoos immoo eenyuunan sodaadhareedha. Yoos immoo eenyuunan sodaadhareedha. Gassiqee maal jedhaa lakkoofsa 3 irratti yoo dubbistan 4:3 dubbisaa. Warri hamaa hojjetan. Warri hamaa hojjetan. Warri hamaa hojjetan. Jechuun warra hamaa hojjetan. Miseensa seexanaa warra ta'an. Yaada seexanaa warra dabarsan. Akkuma waaqayyo ijoollee isaatiin hojjetu seexanni kan ittiin hojjetu. Halkaniif guyyaa waa'ee namaa jallina kan yaadan. Isaan seexana miti. Warra hamaa hojjetanidha. Karaa warra hamaatiif karaa ta'an. Warri hamaa hojjetan anarratti yommuu kaan. Warri na cunqursanii warri diina kooti anarratti yommuu kaan ofuma isaaniitii gubatanii kufuu. Anatu dubbatatee hin jennu. Anatu falmatee hin jennu. Hin falmatina. Mo'uu barbaaddu. Isa isin irratti ka'e sana mo'uu barbaaddu. Isa cimsee isin qabee isin kuffisuuf jedhu mo'uu barbaaddu. Waaqayyo ofiin dubbatin jechaadha. Ofiin dubbatin jechaadha. Ammam dhugaa yoo dhabdellee. Ammam dhugaan kee yoo badellee. Ofiin dubbatin jechaadha. Waaqayyo siifan lola jechaadha. Dubbadhaame waaqayyo naa loladha. Waaqayyo naa lola. Anaafin lola waaqayyo. Giddiin qabaatina sagaleen tokkittiin amma ba'u kun waaqayyo zarmaan zarii kee akka jijjiiru nan beekan. Sagaleen amma ba'u kun waaqayyo walitti qabaa lammii keetii jijjiira. Sanyiiti keessaa dhalatte hin jijjiira lammii keellee hin jijjiira. Aan ofiin loladhodha ofiin dubbatadhodha. Waaqayyo sii dubbata.
waaqayyo akkasii dubbatu barbaannaan hin dubbatatin. Jarri tokko kaanii Museedhaan akka jedhan Musee ma qofa raajiidha. Musee ma qofa kan tajaajilu. Gaaffii tokko sin qaban. Musee ma duwwaadha kan tajaajilu jedhanii gaaffii keessa galchuun hinaaffiin. Gooftaa koo Musee duwwaat tajaajilaa dibata kana naa kenni jechuun immoo gaaffii qajeelaa. Waaqayyo wanta hunduma mootiivii isaanii yookaas mootiivii keenya ilaala. Ila ka'umsa keenya yookaas yaada nu irratti hirkannee kaan yaada nu irra dhaabbannee kaan ilaala Waaqa. Musee ma qofa tajaajilaa jedhanii gaafa ka'anii irratti dubbatan waaqayyo inni Musee dibe calin jedhu lafa banee isaan nyaachisa. Lafatu isaan liqimsa. Lafa tafaan banee isaan liqimsa. Gaafa isaan Musee irratti gungumutti ka'an. Gaafa isaan Musee irratti jallinaan haasa'utti ka'an. Gaafa isaan Musee irratti dubbii hamaa kaasutti ka'an. Lafti isaan bane lafti hin baname isaan liqimse. Lafti hin baname isaan liqimse. Yoomillee durii kaastanii yoo ilaaltan waaqayyo lolaan. Amma ammaattis waaqayyo caalin jedhu waaqayyo lolaan. Ijoollee isaaf hin lolu. Faarfataan maal jedhe keenya lolaan waaqaa. Keessa lolaan waaqa. Ciniinna dhoobsii waaqatti dhiisi. Ciniinna dhoobsii waaqatti gati. Ciniinna dhoobsiiti waaqayyoof dhiisi. Waaqayyotti sii darba. Dhaggeeffadhaa. Sabni Israa'el waggaa 430 guutuu hojii isaan hojjetan tokkum. Miidhaan irratti geggeeffamus tokkum. Mirgan qaban. Mirgan qaban. Dhugaa hin qaban. Dhugaa utuu qabanii dhugaa hin qaban. Dubbatachuu danda'anii dubbatachuu hin danda'an. Waggaa 430 dhoqqee dhiitu. Waggaa 430 fariyoon isaan dhiitu. Isaan dhoqqee dhiitu fariyoon isaan dhiitu. Waggaa 430 gaafa dhumu waaqayyo Musee erge. Dhaqii saba koo kana naa baasee jedhe Waaqa. Museen hidhannoo kan biraan qabu. Matireesiin qabu Museen. Meesaayiliin qabu Museen. Sagalee qaba garuu. Sagalee waaqayyoo fudhatee ka'e. Akkas jedheen. Museen waaqayyo dhaqii saba kana garbummaa jalaa naa baasee jedheen. Acuucamuu jalaa naa baasii saba kanaa jedheen. Museen isa booda sababa waaqatti dhiyeesse. An afaan hin danda'u. Dubbachuu hin danda'u jedheen. Waaqayyo nama afaan si eeguun sii kaasa Arooniin an sii kenna. Siin kenna Aroon sii hiika. Afaan sii hiika jedheen. Museen sababa yoo himeyyuu sabni Israa'el karaa ittiin baan karuma Museeti. Museen gaafachi ga'u fariyoon gadhiisuu dide milikkita 10 mallattoo 10 irratti hojjete waaqayyo gadhiisise. Mana mootii keessatti sireensaa jireenyi isaa injiraan ta'e. Fatteen lagaa yaa'anii mana isaatti galanii bishaan isaan dhugan dhiiga ta'e. Angafti mana keessaa rukutamee sadhuma. Rukutame gadhiise. Gadhiisee immoo garaayyoon kutan. Iddoo isaan buufatan kennuufii barbaada naannoo ilaaluudhaaf. Al takkaa ganna dhiisee rattanii hin ciisinaa. Diinni al takkaa diin harkaa bahee rattanii hin rafinaa. Diinni abdii isiniif hin kutatu. Halkaniif guyyaa gunguma. Halkaniif guyyaa dhaadhata. Akkuma diinni halkaniif guyyaa dhaadhatu. Waaqni si eegummoo halkaniif guyyaa halkaniin rafu. Guyyaa immoo dhuqunnat dhabu. Kanaaf waaqayyo dha'icha 10 ergaa fariyoonitti lakkaa'ee booda saba kana gadhiisise. Sabni kun erga ba'anii booda fariyoon abdiin kutan. Sabni Israa'el rakkina guddaa keessa galaniiru. Boodaan harka fariyoon beeku.
Harki Fariyoon sodaachisaadha. Dhiittaa Fariyoon beeku. Seera Fariyoon beeku. Boodaan sirriitti beeku. Amma immoo kan isaan hin beekne tokko dura isaanii jira. Amala haaraa qaban immoo. Amala isaan barra. Bishaanni gara boodaa deebi'uun beeku. Galaana guddaa dura isaanii jira. Galaana sodaachisaa dura isaanii jira. Ergaan sii qaba. Gara boodaa si deebisuuf wanti kee yoo jiraate ergaan amma dubbadhu kanaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan duraatu si ceessisa malee gara booddee isa jiru sanaaf hin qabamtu ati. Hin qabamu. Anatti qabatee kan jiru ganna dhiisa gara boodaa kan na deebisuuf gaara ulfinaarraa ganna buusuuf kan tattaafataa jiru nan danda'u jedhe ofirratti dubbadhu. Dubbadha ofirratti. Gara boodaatti na deebisuuf kan kaatu. Hojii koorraa gara boodaatti na deebisuuf kan kaatu. Arraba fe'atee kan dhufe. Sammuu namaa fe'atee kan dhufe. Yaada beektotaa fe'atee kan dhufe. Teknooloojii fe'atee kan dhufe. Farda hundumaa qopheeffatee kan dhufe. Gara boodaa na deebisuu kan barbaadu. Gara boodaa nan deebisu maqaa waaqayyoon jedha ofirratti dubbadhaa. Barreessi dubbadha. Gara boodaan deebi'oon jedhe. Gara boodaan deebi'u. Gara boodaan deebi'u. Sabni Israa'el gara duraatti utuu deemanii galaanichaan nyaatamanii yaada waaqayyoof du'anii jedhama. Waaqatu baase kaa. Gara boodaa yoo deebi'an garuu du'a hamaa du'u. Du'a keessa deebii hin qabne. Du'a yaadannoo hin qabne. Hin qabamuudhaaf irratti dubbadhaa. Hin qabamu. Har'a nan ba'a. Nan ba'a ba'ee na fadhaa. Ba'anii kan liqinfame jira. Daldaalaan utuu daldaluu ba'ee kisaaraa hamaa keessa kufee jira. Fakkeenya kan nuu ta'u. Waa tokko isinitti himu. Namoonni baay'een fakkeenya nuuf kennan isinitti himu. Abbootiin keenya gaafa nu guddisan illee jiru. Namooti abbootii hundumaas miti. Abbootii tokko tokko. Harmootii hundumaas miti. Harmootii tokko tokko. Namoota hundumaas miti. Namoota tokko tokko. Fakkeenya gaafa isinii kennan. Geggeessitoonni waldaa tokko tokko illee fakkeenya gaafa tajaajiltoota gorsuu barbaadan abaluyyuu ka'ee kufeedhama. Namni ka'ee milkaa'e immoo baay'ee jira. Maal ta'a? Isa kufee fakkeenya fudhachuu dhiibne isicha ka'ee milkaa'e fakkeenya yoo fudhan. Maal ta'a? Isa daldalee milkaa'e fakkeenya yoo fudhanne maal ta'a? Isa baratee milkaa'e fakkeenya yoo fudhanne maal ta'a? Abaluyyuu daldalaa cimaa ture kasaaraamaa keessa kufe maleedhama. Ganda keessa yaadanii barbaadanii nama kassare barbaadanii ittiin isin gorsu. Biyya keessa barataa barachuu hin dandeenye barataa dadhabaa barbaadaniitu ittiin isin gorsu. Isa kana ka'umsi keenyaa ganamaa kan abbada. Nama jabaa meeqa jira? Nama guddaa meeqa jira? Nama milkaa'e meeqa jira? Bar tokko mucaa tokko wajjin gibbii tokko keessa ta'in. Mucaan kun fiigicha shaakala. Obboleessa isaa bira taa'ee fiigicha shaakala. Yookaan soddaasaa bira taa'ee fiigicha shaakala. Garuu maal jedhanii humna buusuu isinitti fakkaata? Bara durii natti fakkaata. Bara dargii keessa natti fakkaata. Bara dargii keessa naannoon itti dhalatee namticha tokkotu jira. Fiiguudhaan beekama. Suma mana barumsaatii gara mana barumsaatti fiigan. Gandaa gara gandaarra aanaadhaaf kan fiigaa namtichi amma fiigicha dadhabee manatti galee hojii oolmaa hojjetaa jira. Takkina jala jira. Abbaan mucaa maal jedhanii gorsuu maqaa mucichaatti dhawu. Namtichi kun bara dargii cimaa ture. Garuu kufee manatti galee isaan isa kufee beeku maleessaa
Abbabaa Biqilaa miilla duwwaa fiigetu jalaa dhokate. Miilla duwwaa fiigeessa milkaa'e. Caammaa malee fiigeessa milkaa'e. Isa faan kaasaniifi. Safaratti kufe maaliif nama gorsu? Safaratti kufe maaliif nama kaasu? Maaliif? Fakkeenya fudhatamee namni gorfamuu qabu jira. Kanaaf gaafa galagalanii ilaalan loltoonni Israa'el boodaan fiigaa kan jiru isa qoosaa miti. Waggaa 40 guutuu kan qabee jiru. Waggaa 40 guutuu hidheessa jiru. Waggaa 40 guutuu saayikooloojii isaanii kan miidhee. Namni tokko tokko dhukkubatuun qabaatiin dhukkuba saayikooloojii hin beektuuti. Na yaadadha yeroo baay'ee. Fakkeenya isin ilaala. Bara tokko sirriitti na dhaggeeffadhaa. Bara tokko waggaa 16 ta'u 15 baranaa ta'u bara tokko maal jedhama busaa keelloo jedhamu bicaa hobaa jedhamu isatu nama qaba. Biyya keessa tamsa'ee ture. Al takka nama qabnaan mataa namarra ba'a yookaas mataa namarra ol ba'a akka maraatuu nama godha isa booda nama ajjeesa. Biyya keessaa namoota baay'ee qabe. Naa mucaa tokko obboleessi isaa qabame. Xuruutti na hubadhaa fakkeenya guddaadha. Obboleessi isaa qabame. Obboleessi isaa qabamna mana isaanii dhanneen immoo namarraa namatti hin darbu dhukkubichi. Dhukkubichi bookeetu namatti fida malee namarraa nama hin qabu. Akka COVID-19 kana miti. Namarraa nama hin qabu. Bookeen namatti fida. Gaafa mana jaraa dhannee teenyee jennu dubbisuu dhanne gaa. Dubbisuu dhanneennaan maaltu sitti argama maal taateenaan maaloo namatu nama qilleensa kanarraa nama rimmi nyaateen argaa. Ennaan obboleessumti mucaadhaa qotosuun isaa galagalee na ilaali. Maanni ennaa wantichi nama sodaachisaa. Hayi maaloo maamiti ennee anis lafuma kee xiqqoo galateeffadhee fi gurbaa inni sun inni na wajjin jiru obboleessi isaa sun inni nu fuudhee manatti galee tajaajilaa miti wanta ta'eef kottaa gaa'inneeti iddoo sagantaan mandaraa iddoo tokko immoo jira. Achi gaafa dhannu halkan beektumti biimbii seedhamu mana keessa safiigu sagalee dhageessisu. Isatu maashoo kan jedhamu jira. Maashoo kan jedhamu maashoo jedhama akka faanosiiti. Isatu mana namtichaa keessa jira. Innaan biimbiin itti marsa. Gurbaan callumadhee biimbiidhaan. Biimbiin itti marsa callumadheedhaan. Achumarraa naannooftee gurbaan baatirii fudhatee kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf gaafa jennu baatirii fudhatee gaafa inni nuu qabuutti ka'u biimbiin dhufeetu iddoo baatiriidha isarra qubate. Gurbaan achumatti kufe. Maal? Bakka lafaa ka'ee deemuu hin danda'u. Maal dadhabde? Dhuguma dabqisiise. Sirriitti dabqisiise. Owwan laalchise. Maannee akka isaatti bullee ganama kaanee deemsa saayitii lama. Konkolaataan jiru deemsa saayitii lama. Baannee gargaarree gaaddisa teessisaa gaafa mana yaalaatti geessinee of ilaalu gaafa dookteriin ilaalu gurbaan nagaa. Isa sila qabaadhaan dhufe isa qabaadhaan dhufe isa sila ba'aanutti ta'ee mana yaalaatti geessine amma garuu deemee galee ofii. Maal gaafa jedhamu saayikooloojiin dhukkube malee dhukkubichi dhiiga isaarra hin jiru. Dhukkubi saayikooloojii hamaadha. Kalee irraa fayyuun dura saayikooloojii irraa fayyu. Saayikooloojiin yaadi kee haa fayyu. Yaada kee fayyisuu barbaada. Aarra kitibaatii fudhatta ameen jedhu. Sammuu kee irraan fayyita. Ammina irraan fayyita. Jallina irraan fayyita. Kan si miidhe waggaa dheeraa kan si quucarsuudhaaf sanyii seexanni sirratti facaase irraa aarra kitibaatii fudhatta. Aarra hin fayyita. Aarra nan fayyada. Giddiin qabaatin. Calluma dhiitii nan fayyadame. Har'a nan fayyaade. Ansiin garadha. Waaqayyo si kan fayyisu anas hin fayyisu. Wanta irraan fayyine qaba. Atis wanta irraan fayyine qabda. Waaqayyo si fayyisa. Dubbadhaa waaqayyo na fayyisaa jedha. Fakkeenya lama itti isinii dabala. Tarii an akkasii kan jettan. Namni tokko tokko of amanuu dadhabe ganama ka'ee daawwitiitti of ilaala. Fuula isaa ilaala. Mataa isaa ilaala. Maal isaa ilaala. Of hin amanu. Kan bareedinaaf ilaallatan miti. Seexanni kana taata kan jiru. Ati dhukkubfataadha kan jiru. Ati nagaa miti kan jiru. Ati naman taatu. Sammuu keessanirra arra mataa keessanirra kan ba'e miilla keessan jala gala maqaa waaqayyoon. Halkaniif guyyaa si quucarsuudhaaf cooba kan isinitti ta'e. Halkaniif guyyaa jireenya keessan irratti kan dhaadhatu.
barattee naman taatu kan jiru, hojjettee naman taatu kan jiru, tajaajiltee naman taatu kan jiru, narkaa baateetta malee qabeensi hambisa kan jiru, har'a maqaa waaqayyoon sin danda'u. Nan danda'u ni dubbadhu. Please dubbadhu, nan danda'u. Maqaa waaqayyoon nan danda'u. Qabeessi hambisuu kan barbaadu. Fakkee tokkotti isinii dabala. Yeroo baay'ee nan dubbadha kan. Dhukkuba koleeraa jedhamutu jira. Dhukkubni koleeraa kun akkuma dhukkuba yeroo ammaati. Al takkaa dhufaa qilleensa yeroo irra dhufee yeroodhaan dhufaa nama qabata. Nama ajjeesa. Kan fayyamuu hin fayya. Akkuma ammaa kana. Garuu yeroo tokko jedhama. Fakkeenya dubbatu. Abbootiin irraan dhageenya. Kun baay'ee nu gargaara waa'ee dhukkuba yaadaa. Namni baay'een yaada isaa seexanni qabee sammuu isaa qollofee qabee akkan hojjenne godheera. Yaada isaa cimsee qabee to'atee reemootii harka isaa keessa galfatee halkaniif guyyaa harka koo keessa si galchee dhedhee kana taate sana taate dhedhee gurra keenya irratti sammuu keenya irratti dubbatee karaa hundumaan nu kuffisuu barbaada. Dhukkuba koleeraa gara magaalaa dhaqeedhaan. Gara magaalaa deeme innaan namicha magaalaa keessaa ba'ee konkolaachisaa tokko wajjin walitti dhufe. Magaalaa sana keessaa ba'ee gara iddoo biraa deemaa jira walitti dhufanii dhukkuba koleeraa gaafateedhaan. Fakkeenya kun dhukkuba koleeraa eessa dhaqxaa koleeraa dhukkuba koleeraa gaafannaan dhukkubicha magaalaa dhaqaan jiraa jedhe. Maal goota magaalaadhaan nama ajjeesuun deemaa deeme. Adaraa nama baay'ee akka ajjeefne waadaa naa galii jedhe namni shufeerichi konkolaachisaan sun. Akka nama baay'ee ajjeefne akka nama baay'ee goone waadaa naa galennaan yaalii meeqaan waadaa walii galanii nama lama qofan ajjeesaa dhee gara magaalaa dhaqe dhukkubi. Konkolaachisaan sun immoo bakka nama lama qofa siyeeyyameedhaa dhee gara hojii isaa dhaqe. Torbee lama booda iddoo magaafa ol bira darbanii walitti dhufanii jedhama. Dhufanii gaafa achi ga'u. Walitti dhufanii fayyaadha nagaadhaadhanii ol dubbisaniidha. Erga ol dubbisanii booda attam oduun dhaga'u cimaadhaa jedhe konkolaachisaa maal dhageessee dheen nama 42tu du'e magaalaa koo keessaa. Ati garuu waadaa kan naa seente nama lama qofa akka ajjeeftuudha. Garuu dhattee nama 42 ajjeefteennaan koleeraan dhukkubi sun kakatee fi dhuguman siin jedhadhee kakatee fi ankanaan ajjeese nama lama. Warri 40 immoo saayikoloojii yaadaan du'anii. Gaafa namni du'anii. Gaafa namni ilaalanii du'anii. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensarra dhaabatee sammuu kee irratti kan darbatame. Haala yeroo irra dhaabatee saayikoloojii kee qabatee kan jiru. Arra dhiiga Yesuus Kiristoosiin gas yaadisu. Amma nama tokko argitanii. Ambaradhee naman ta'u. Maal bu'uu hin danda'u. Abaluyyuu kufeera. Abbaan barbaade akufu malee akkati hin kufneef maqaa waaqayyoon sammuun kee bilisaa ba'u. Nama kufe maaliif fakkeenya fudhattisu? Nama kufe maaliif fakkeenya fudhattu? Nama barumsa dadhabe tokko maaliif fakkeenya fudhattu? Jabaa meeqa jira? Waaqayyo si gargaara nan danda'edha. Hin qabamudha harkaan baay'edha. Sagaleen waaqayyo gaafa dubbatu sabni Israa'el akka jedhan akkuma simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa baatu nus du'a jalaa baane. Bakka inni kanarratti dhume. Nus baaneera. Simbirroon kiyyoo adamsituu jalaa baatu jechuun kiyyeeffamee fi dhume qabamteetti lafa jedhanitti baate. Akkuma kana nuu kiyyaa'ee nuu dhume itti nu oofanii bira geenye garuu keessaa baane. Atis hin baatu. Waaqayyo oolchaadha. Waaqayyo oolchaadha of kalchaadha. Jedhi na duukaa waaqayyo oolchaadha. Kan seexan dubbatu ofirratti hin dubbatin waaqayyo oolchaadha. Waaqayyo oolchaadha. Waaqayyo oolchaadha. Irra deebiin dubbadhaa waaqayyo oolchaadha of kalchaadha. Waaqayyo si oolcha. Wanta ammas irratti ka'e kanaan hin baddu. Dhukkuba ammas qabee jiru kanaan hin duutu. Oduu ammas irratti ka'een iddoo gadi hin dhiiftu.
Dhiibicha amma sirratti ka'een iddoo gad hin dhiiftu ergaa keeti kun. Isan mana marsee jiruun hin nyaatamu irratti dubbadhu. Sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu seexanni diinni keessan seexanni diinni keessan daabiloos seexanni diinni keessan isin naannee yaada akka leenca beelee isin naannee yaada. Aaduun iyyamameeraaf si nyaachuun garuu hin iyyamamneef. Kana yaadatta. Akka barbaade sa'aatii 24 maanaan sa'aatii 24 maanaadhaan garuu siin sin danda'u. Nan danda'u ofirratti dubbadhu. Anaan nan danda'u. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Oolchaa of galchaa. Ba'u 14:13 kaastanii yoo ilaaltan waaqayyo karaa Museetti dubbata. Amma rakkinni isin amma keessa jirtan isa dhumaati. Amma isa dhumaati jedheen. Nama tokkoof dubbachaa jira waaqa durattan sitti himaa yeroo muraasa booda dhuga ba'umsa cimaa nama fidee dhufu jira. Na daawwachaa nama jiru jira. Dhuga ba'umsa cimaa nama fidee dhufutu jira. Eewuudha kan dhuga ba'umsa cimaa namni fidee dhufu. Dhuga ba'umsa cimaa anatu fidee dhufaa. Dhuga ba'umsa cimaa ana fidee dhufu. Dhuga ba'umsa guddaa anatu fidee dhufu. Arrisa dhumaati. Ofirratti dubbadhu. Rakkinni keessa jiru arrisa dhumaati. Isa dhumaa. Isa dhumaa. Kan narratti ka'ee jiru kun isa dhumaati. Kan na qabee jiru kun isa dhumaati. Isa dhumaati. Deebisnee waliin arginu. Deebisnee waliin arginu. Isa dhumaati. Sabni Israa'el Fariyoon biraa yoo hafeeyyuu noo badhaa. Sabni Israa'el Fariyoon biraa yoo hafeeyyuu hojii isaa isa hamaa sammuun Israa'elootaa xuruutti seef godheera. Beekumsa Fariyoon sammuutti qabataniiru. Fariyoon jabaa akka ta'e amansiisaniiru. Deebisanii halkaniif guyyaa dhukkuba kanaan akka hin dhiphanneef waaqayyo isa dhumaa Israa'eliin amansiisuu barbaada. Waaqayyo isa dhumaa arrasee amansiisuu barbaada. Gassidiisa. Ana mafuura koo irratti maaltu natti argama? Harka feleqqeqee waan si qabee jiru keessaa waan keessattis yoo baatu natti argamaa jira. Harka keessaa micciiree yoo waaqoo si baasu. An argeera. Harka si qabee jiru keessaa yoo baatu. Harka dhukkubaa keessaa yoo baatu. Harka rakkinaa keessaa yoo baatu. Booda sin danda'u. Rakkinnuu si tufa. Rakkinnuu sin baatu. Hin danda'u. Nan danda'u. Lakkoobsa 13 irratti waaqayyo itti dubbata. Amma diina sinnaannee dhaadhatu kana, amma diina sinnaannee baroodu kana, amma diina sinnaannee agarsiisa argisiisu kana, aakshinii argisiisu kana, ammaa bood makatara badeeboos. Ammumaa bood deebitanii hin argitan. Waaqayyo akkasiin jechaara. Hudhee kan si qabe kan ammaa booda deebiteen argitu siin jedhama. Hudhee kan si qabe. Cimsee si qabee kan jiru. Gasin dhiisuusa jiru. Konkolaataa fardeenii fe'atee si duukaa kan fiigu. Loltoota isaa mataa kee irratti kan shaakalchiise. Harkaniif guyyaa dhiphina namaa keessa kan si galche. Deebiteen argitu. Waaqayyo lola siif lola waaqayyo. Waaqayyo akkasedha. Isin cal jedha gabii argadhaa. Akka jedhe Museen waaqayyo isinii argadhaa. Maal jechuun? Gabii argadhaa jechuun hin jeeqaminaa. Lolachuufis hin yaadinaa. Sila hin danda'ani. Gabii argadhaa. Obsaa. Hin jeeqaminaa. Lolachuufis hin yaadinaa. Sila hin danda'ani. Gabii argadhaa. Lolachuufis hin yaadinaa. Sila hin danda'ani. Gabii argadhaa. Obsaa. Hin jeeqaminaa. Lolachuufis hin yaadinaa. Sila hin danda'ani. Gabii argadhaa. Obsaa.
obsa. Harka waaqayyo ilaalaa cal jedhaati. Yoo gabii argatan malee harka waaqaan argatan. Harka waaqaan argan. Gabii barbaachisa harka waaqa arguudhaaf. Gabii argachuu barbaachisa harka waaqa arguudhaaf. Jarjaranii harka waaqaan argan. Halkaniif guyyaa waa'ee naasuu, waa'ee sodaa. Aljaziiraan kana jedhee, BBC'n kana jedhee, CNN'n kana jedhee, musuun kana jedhee, kun kana jedhee. Namni tokko tokko amma oduu hordofutu sagalee waaqaa hordofee gaarii. Hin fayyaduu miti, nama gargaaruu miti, nama gargaara. Garuu utuu gurra keessan gara waaqaatti fiddanii. Yaada keessa utuu gara waaqaatti fiddanii. Isa dhuma maakaataa raabaasii. Isa dhuma waaqayyo akkas jedhee. Diina amma sinnaannee yaadu kana utuma barbaadaniyyuu deebitanii hin argitan. Utuma dheebottaniyyuu. Utuma maaloo nu argisiisuuttaniyyuu deebitanii hin argitanii. Deebi'een argodee biratti dubbadhu. Rakkina diinni irratti fide deebi'een. Hin argitan. Dhaadhannaan koo yeroo hundumaa kana. Dhaadhannaan koo inni guddaan kana hin argu. Hin argu. Akkuma jedhe sana naa ta'a jira waaqa galatu. Hin argu waan jedhe tokko tokkoon waaqayyo na argisiisaa hin jiru. Hin argu. Lola qofa miti. Lola jechaan jiru. Lolli jira. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti lolli jira. Nan lolama malee garuu mo'amu. Mo'amu ija koon hin arguan. Guyyaa gara guyyaatti mo'aan deeman. Mo'aa isa ta'e Yesuus tun wajjin jira. Sabni Israa'el Museen gara waaqayyootti. Sabni Israa'el keessa ba'anii gungumuu jalqaban. Harka diinaa dheebochuu jalqaban. Maachii nu baaste Musee. Iddoon awwaalaachi hin jiru. Maal jechuudha? Utuu hinduu jechuudha kun. Hinduune garuu duu. Duun keenya erga noollee maaf iddoo kabaja qabutti hin awwaalamneedha. Akka sammuu isaaniitti. Akka waaqayyootti duu hin jiru. Akka isaaniitti duu hin jiru. Akka waaqayyootti biyya aannaniif damma baasuutti galtu. Akka isaaniitti garuu du'anii awwaalamu. Maaliif achi nu baaste Musee? Iddoon awwaalaan jiru. Jedhanii kaanii ergachii baanii immoo foolii biyya sanaa, buqqee biyya sanaa, shunkurtii biyya sanaa, foolii isaatutti dhufe isaa hawwuutti kaan. Gola diinaa hawwuutti kaan. Ani eebbifamuu baay'ee nawu. Eebbifamuus baay'een barbaada. Eebba keessa hin jiras ganaan eebbifamas. Garuu waa tokko asirratti na hubadhaa. Eebbifamuun baay'ee natti tola. Eebba waaqayyo irraa dhufe baay'ee natti tola. Eebba guddaatu na argata se'achis. Eebbifamaan jiras. Karaan irra deemaa jirus karaa eebbaati. Garuu qarshii miliyoona gola diinaar qarshii 10 harka waaqayyoo keessaa dhufe caala. Isa waaqayyo fedhetti qoofuutu ta'a. Gola diinaawwan isaan achi deebanii gola diinaawwan. Maanu baastechi? Waaqayyo galaana kuteetu ceesisee Museen gaazaan Museetti gungumanii iyyanii ammaatan Museen immoo gara waaqayyootti iyye. Waaqayyo akkas jedhee Museedhaan akkas jedhe. Maaliif gara kootti iyyitaa? Maanni sirka jiru ilaali jedhee. Museen jirmuma noormaalii itti fakkaata kan harka isaa keessa hin argine. Dullaama qofa itti fakkaata. Garuu dullaan sun iddoo baay'eetti dinqii hojjeteera. Yeroo tokko tokko kan harka keenya keessaa hin arginu. Waaqayyo isa sirka jiruun hojii hojjeta. Waaqayyo isa arraba keerra jiruun hojii hojjeta. Waaqayyo isa harka keerra jiruun hojii hojjeta. Maqaa beekumsa keerra jiruun hojii hojjeta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin dammaquun sii ta'a. Dammaquun naa ta'a ilaala.
dubbadhaa birratti. Museen ulee harka isaarra jiru diriirsee galaana irratti waaqayyo. Galaana irratti gaafa diriirsu galaanni gargar hirame. Akka tuullaa kosiitti citee dhaabateedha. Ol. Galaannas ol yaa'ee hin beeku asii ol yaa'e. Seera kamiin galaannas ol yaa'ee hin beeku. Sabeektonni adda addaa itti roga baasanii haasa'anii hin dubbadhu. Sagalee waaqaa isa dubbatu hin dubbadhu. Asii ol dhaabate. Itti namman. Deemsa jalqabe sabni Israa'el. Inni sila sodaatu. Karaa hin jirre jiraateef. Karaa warra kaaniif hin jirreetu saba kanaaf jiraate. Waaqayyo gaafa si oolchuu barbaadu karaa hin jirre si jiraachisa. Waaqayyo gaafa si oolchuu barbaadu karaa warra kaaniif cufame si banaata. Ati oolchuu waaqayyo qofa. Waa'een karaa sin dhiphisin. Waa'ee karaatti hin yaaddain. Karaattiin ooltu kan biraan dhiphatin. Hin yaadattu sagalee waaqayyo keessaa mootota isa duraanitti fakkaata. Waa'ee Eliyaas gaafa dubbadhu Eliyaas waggaa 3 walakkaa caakkaa keessatti olqatti galee taa'e. Waaqayyo karaa adda addaatti dubbataa ture. Waaqayyo afaan isaatiin bokkaan akka hin roobne godhe. Kanaaf akka Aabiin sodaatee baqatee Elzaabeel fa'aa sodaatee caakkaatti gale. Waggaa 3 walakkaa booda waaqayyo karaa baase. Ilaa sagaleen inni dhufe gara Eliyaas hojjetaan Ahaab immoo gara caakkaa ookaa yookaas marga fardoota gaalotaa fuudhuu dhaqee walitti dhufan. Walitti dhufan. Karaatu argame. Karaatu bahe. Kanaafuu akkasidha. Hojjetaan akka Ahaab hojjetaan Ahaab gaafa Eliyaasin ilaalu Eliyaasin ittiin fakkaanne. Maaliif? Warri qabneedhaan huqqatoodha. Kan inni baqataan immoo furdateera. Dubbiin akkasidha faallaa ta'a. Gaafa waaqaaf abboomamtu gaafa waaqayyoon dhageessu waaqayyo dhokseesi soora. Waaqayyo dhokseesi nyaachisa. Gaafa waaqa dhageessee baatu immoo mu'icha argatta. Gaafa dhufu hojjetaan mootii huqqataadha. Kan immoo caakka bineensaa caakkaatti galee jiru furdatee jira. Itti tolee jira. Bareedee jira. Hubachuu didi. Ati eewudha. Eliyaasan. Amma akka gootu jedheen Eliyaas. Dhaqiitii Ahaabiin an dhufaan jira jedhi akka durii miti dubbiini. Akka durii sodaachaa jiraachuun hafeera. Akka durii birrachaa jiraachuun hafeera. Kiristiyaanota baay'ee argeera. Kiristiyaanota baay'ee argeera. Sagalee waaqayyoo amantu taanaan sodaarraa bilisa ta'a. Sodaarraa bilisa ta'a. Meen sodaadhuudha. Hin sodaadhu. Hin sodaadhuu qofti nama hin gargaaru. Amantii barbaachisa. Amani malee hin sodaatiin kan jedhu caafamee jira. Amannaan sodaan si keessatti humna hin qabu. Amannaan sodaan si keessaa ba'a. Amannaan sodaadhaan hin jiraatu. Amannaan isa sodaatte hin mootu. Amani malee hin sodaatin fayyisuu waaqayyoon argita. Kiristaanni baay'een sodaata. Fakkii tokko isinitti himu. 2001 keessa akka lakkoofsa biyya kanaatti akka Itoophiyaatti jechuudha. 2001 mucaan gwaaddanyaa keenyaa musliima keessaa amana jira. Jallaabiyaa akkuma kaawwatetti jallaabiyaa jechuun isa gadheeraa. Amantaa keessa amaneera jallaabiyaa kaawwata. Uffati isaa gadheeraadha. Areedii isaa dheeraa. Akkaataa ittiin nu barsiisan immoo akka itti nu barsiisan. Musliimas miti, Ortodoksiis miti, amantaa kamiin keessallee kan hin taane warri xinqolaa hojjetan areeda guddifatuudhaan beekna nuti. Xinqolaa kan hojjetan. Calluma xinqolaa kan hojjetan jiru. Qobaa dobbaasanii caakaa keessatti galuu, muka keessa mana goodoo keessa taa'u, areeda guddifatanii wayyaa gadheeraa
wayyaa gadheeraa kaawwatu. Mataan isaanis gurguddaadha. Gaafannee waldaa gallee jennu gurbaa kana wajjin waldaa tokko naannoodha waaqeffatamaa jira. Tuma kan nutti gorreennaan namni hundumtuu galagalee ilaale maqaa waaqayyoon rukutam. Lallaba dhiisanii maqaa gooftaan rukutam. Ifachuutti kaan gurbaa. Hifatam. Xinqolaan uffata miti. Xinqolaan rifeensa miti. Xinqolaan afuura. Afuura sana rukutuudhaaf immoo ilaalcha ijaan rukuttan. Afuuraan taatanii rukuttu. Waan si sodaachise mo'uudhaaf afuura ta'i tura. Afuuraan ta'i tura. Waan sirratti humna godhate mo'uudhaaf afuuraan ta'i tura. Afuuraan gaafa taatu mo'uu jalqabda jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan si sodaachise qabeensi hambise. Gara boodaattan qabeessi hambise. Sin kuffise, sin balleesse. Barattee naman taatu, hojjettee naman taatu, gaa'illi keen diigama. Dhukkuba kanaan duutadhee kan sirratti dhaadhatu humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sirraa diigeera. Narraa diigameera dhaalabsaa ofirratti. Bee dubbadhaa kana. Narraa diigameera. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos eebbifamu. Gooftaa inni gargaarsa guddaa nuu godhee ulfaatu. Gooftaa inni nu wajjin ta'ee eebbifamu. Sagalee kana inni nu ergee eebbifamu. Kanaaf waaqayyoo akkasiin jechaa jira. Sin oolcha, sin baasa, harkan si qaba, sin jechaa jira. An oolchaadhaa sin jechaa jira waaqayyo. In ooltaa sin jechaa jira waaqayyo. Abiddi kama boba'u in oolta. Balaan kama dhufu in oolta. Abiddi kama boba'u in oolta. Ergaa yeroo sii gara. Namni keenya erga wantichi ta'ee dhugaa ba'a malee gaafa dhagahu dhugaan ba'u. Waaqayyoon ooltannaan bakka oolteetta. Ammuma dhugaa ba'i. Gammadii namoota taasise. Balaa guddaa keessaa ooleera. Dhukkubarraa ooleera. Rakkinarraa ooleera. Sanarraa kanarraa labsi toora galchi ooleera. Dubbadhu irratti. Dhugaa'umsaan isinitti baay'isaa jira. Bara tokko ammas na yaadadha. Nama tokko wajjin tajaajiladha waggaa muraasa duratti waggaa xiqqoo waggaa 10 ol. Tajaajilaa utuu gallu utuu tajaajila lafa tajaajillee kaanee jirnu waaqayyoo akka isiniin jedhaa itti obboleettiin tokko. Balaa guddaatu si mudata garuu waan taatan isiniin jedhannaan galateeffanne. Bakka yaa waaqayyo waan nu oolchiteef si haa galatu. Yaa waaqayyo waan nu baasteef si haa galatu. Bakka callimadhee galateeffadha. Waan na oolchiteef si haa galatu jedha. Waan na baasteef si haa galatu. Waan tan hin duuneef si haa galatu. Lola diinni irratti kaasee waan tan hin qabamneef si haa galatu. Darbannaa diinni irratti darbateen waan tan hin banneef si haa galatu. Callumannee galateeffanne garuu maal godha daqiiqaa muraasa booda irraanfanne. Konkolaachisaa nu ittiin deemnu hin qaama. Iji isaa keessaa baay'ee gurguddate. Baay'ee machaa'eera jechuudha. Maraqqaneera baay'ee. Inni of agar malee. Ani waddanyaan kun inni duukaa jiru tajaajilaan sun gara konkolaachisaa taanee jira. Ani immoo gara balbalaa taanee jira. Gabbinaa jirra. Etuma fiigaa jirru. Gommaan tokko nu dura fiiga. Gommaa laaleen argitee gommaa sanaan jedhan. Garuu sagaleen ta'e nutti dhaga'ama. Kan jedhu dhaga'amaa jira. Bakka karaan sirrii mite deeman dhiisanii gommaan garuu nu dura fiiga. Karaa kootiin immoo xiqqoo jallateera gadi. Gommaan fiigaa jira. In argitanii gommaa sana gaafan jedhu maal kan konkolaataa kamiirraa beelaa ta'en lakkaa konkolaataa keenyarraa ba'e minibaasii manuu qabnu keessa jirru irraa ba'ee fiigaa jira. Booda gaafa garmalee gajjallachuutti ka'u fiigee karaa chaayinaan qotanii biyyootuu lama irratti dhaqee nu gate. Ansila karaa balbalaan jira nan kufe. Waddanyaan kun irratti kufe. Konkolaachisaan immoo
isarratti kufu. Hunduu namni lachuun irratti kufan. Warri kaan qaama qaqqabu'an akka maal miti baay'ee qallaadha. Biyyoo keessa ganna balleessan. Achuma ka'eetan cheek gaafan of godhu nagaa koon jiran. Irraanfadheen jiran. Inni narratti kufe addunyaan koo hin jiru. Maal taate caccabeera. Maal taate bakka an du'eera. Maal bakka an hin jiru. Maal taate bakka miilli koon hojjetu. Waan goonuu dhabnee bakka gurbaa miidhameeratu hin jedhu waaqa na gargaaru. Sagalee obboleettiin nuuf fidde. Ergaa seen nuuf fidde gara sammuu kootiitti ka'e. Sagalee waaqayyoo dhaga'u baay'isaa. Gaafa rakkinaa keessanii humna godhata. Waan namni jedhu qofan hordofinaa. Waan waaqayyoo jedhu hordofaa. Gaafa rakkinni cimsee hudhee isin qabe isin keessaa humna godhatee isin yaadachiifasee ta'e kana booddee rakkina keessaa isin baasa. Fiigee dhaqeen was yaadachiisuu jennaan maal yaadachiifta nama naa waamu jennaan maal obboleettiin ergaa fiddeettiin jedheen maal jettee naan jedhe innis yaadate. Rakkinni jira garuu waan taatan hin jenne jennaan dhugaa kee ta'ee lafaa kee gaafa cheekop godhu nagaa. Saayikoloojii yaadachuun kana. Utuu waaqayyo seexanni sanni yaada isaa keessa fide dursee waaqayyo rukutuu baate. Vaayirasii sana waaqayyo dursee utuu ajjeesuu baate obboleessi sun naafatee akka naafatee maaf rukutamee haaf cabee haaf duuyyuu danda'a. Lola qabban lola bushaa isa jedhamu beektu. Lola bushaa. ቀዝቃዛ ጦርነት ዘይደም ሎለ ቡሻ ሎለ አዱኛ ሎለ ቡሻ jechuun maa jechuudha dhiigi namaan du'u dhiigi namaan bu'u namni garuu du'aa jira matireesiin tokko hin jiru garuu namni du'aa jira seexanni waan akkasitti gargaarama lola bushaa karaa hin beekamneen karaa ofirratti yaanneen si ajjeesuu barbaada karaa ofirratti irratti naqaaneen si ajjeesuu barbaada. Jalqaba sammuu kee qabata. Waan gaarii fakkaata gaafa dhufe sammuu kee qabatu. Wanta hamaan fakkaatu gaafa dhufe si qabata. Waan si ajjeesuun fakkaatu gaafa seexanni dhufe sirra kaa'u. Garuu si ajjeesa. Durseen sittim. Ilaa na dhaggeeffadhaa sirriitti. Akkuma keenya isaan hin dagatinaa. Waa'ee maatii kee waan tokko nageessa. Waa'ee fira kee waa tokko nageessa. Waa'ee abbaa manaa kee waa tokko nageessa. Waa'ee haadha manaa kee waa tokko nageessa. Waa'ee namoota walitti dhiyaasanii waa tokko nageessa. Garuu ergaa tokkoon sitti hima. Seexanni dursee isa facaasu sanyii sana amma ajjeesuu jalqabe. Waan taatu jechaa jira waa. Waan taatu naan jedhe waaqayyo gaafa jettu waan taatu. Hinduutu naan jedhe waaqayyo gaafa jettu hinduutu. Himbaru naan jedhe waaqayyo gaafattu himbadu. Iddoo gadi dhiistu naan jedhe waaqayyo gaafattu iddoo gadi dhiistu. Hin salphattu naan jedhe waaqayyo gaafattu hin salphattu. Waaqayyo akka naan jedhe qofamatu dubbicha amane. Dubbichi dhugaadha. Dubbatee sobuuf inni dhala namaa miti jedha sagalee waaqa. Nama miti inni hin sobu. Waan dubbate raawwata. Sin baasan naan si baasa. Sin gargaaran naan si gargaara. Sin oolchan naan si oolcha. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin mana tokko tokkoon keessan irratti, gaa'ila keessan irratti, hojii keessan irratti, hafuura keessan irratti, foon keessan irratti, doorsisa diinaa isinirra gahaa jiru keessaa humna dhiiga Yesuusiin isin baaseera. Doorsisa hamaa sanarratti geggeeffamaa jiru. Riba kan hin qabne riba nagaa raftu. Hojjettanii milkaa'uu kan dadhabdan hojjettanii milkooftu. Hin milkaa'u hin jedhina. Nama baay'ee argeera. Nama baay'ee argeera. Hin milkaa'u jedhanii milkaa'uu kana kan baay'ee jira. Nan du'adhanii kan du'anis jiru argeeran. Fakkeenya meeqa san iddoo bara isaa wajjin guyyaa isaa wajjin kaasee isinitti himuu nan danda'a. Namni hanbarana nam maraadhadhee maraatee jira. Maaliif mata duree seexanni kenne dubbate. Ati mata duree seexanni sii kenne dubbatin. Mata duree waaqni sii kenne dubbatu. Waaqayyo maal siin jechaa jira.
ergaa waaqayyo sitti dubbate irra deddeebii dubbadhu. Ergaa seexanni sii dabarsa xalayyaan sii kenne baastee hin dubbisin. Xalayyaa diinni sii kenne baastee hin dubbisin. Kan diinni sii kenne hin dubbisin. Waan diinni sitti ergu hin dubbatin. Humna buusa seexanni sitti ergu irra deebitee hin dubbatin. Faallaa isaa dubbadhu. Argitanii? Daawit gaafa Goliyaadin loluu dhaqu Goliyaad dhiiga kee allaattota samiitiif hangodha yeroo jedhu maqaa waaqa isaatiin gaafa dhaadhatu Daawitis maqaa waaqa isaatiin dhaadhate. Argitanii? Daawit hojjaan isaa tuffachiisa. Dheerinni isaa jechuudha. Daawit ijoollummaan isaa tuffachiisa. Ofii isaa xuruutti hojjaa isaa yookaas dheerina isaa utuu lakkaa'e, umurii isaa utuu lakkaa'e itti ba'uu hin danda'u. Hin lakkoofnes waaqa dheeraaf guddaa bara baraan jiraatuuf jabina qabu ilaalee itti ba'e. Gaafa inni waaqa guddaa waaqayyo isa kana dura dinqii hojjetee lakkaa'utti gaafa ka'u, isa gaafa caakkaa keessatti isa gargaare san hojii isaa yaaduutti gaafa ka'u, Goliyaad isuma ni dubbateetu matuma isaa irratti ta'e. Daawitiin dhiiga irraa badee dhiiga isaa sarootata irraa kan Daawit miti kan dhiiga irraa sareen irraa badee dhiiga isaa kanuma Goliyaadtu arraabama. Kanuma foonuma Goliyaadtu sareen nyaata. Waaqa guddaa abdadhu please ergaa qofa dhaga'uutti hin baay'isina. Bakka caaluma ta'e dhaga'u maal godha? Sadhageessan hojii irra oolcha amanaa waaqayyo haleluuya waaqayyo irra kannaan jedhe bakka nan oodhan waaqayyo irra kannaan jedhan nan ba'a waaqayyo irra kannaan jedhe kana ta'a immoo miiraan ta'ina miiraan immoo miti amantiidhaan. Miiraan namni hin fayyu. Miirri du'a dhala malee fayyina. Amantiin garuu fayyina dhala. Amantiin garuu waan haaraa fida. Nan oolaadha. Isan irratti ka'een hin qabamuudha. San irratti ka'een hin nyaatamuudha. Nan ba'a. Nan oolaadha. Nan baa'edha. Waaqayyo na baaseedha. Waaqayyo na oolcheedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara keessa irratti jireenya keessa irratti labseera. Eebbi bara baraa isin argatu. Amma gara kadhataa galla. Har'a waaqa galatu silkiin gaarii natti fakkaata. Neetworkiin gaarii natti fakkaata. Warri dhugaa baatan please dhugaa ba'a. Dhuga ba'umsa obboleettii keenya dhageessanitti yeroo darbee baay'ee dhuga ba'umsa cimaadha. Ammas namoonni dhugaa baatan namoonni waan nu godheera waaqayyo kan akka sana naa godheerattanii dubbachaa jirtan jirtu ammas dhugaa ba'a. Duwwaa 940 duwwaa 70 irratti bilbilaa. Warri dhugaa baatan achumarra isinii kadhadhaa yeroo kadhataa immoo achumarra isiniin kadhadhaa jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa ba'a. Yeroo kadhataati amma silkii amma irratti bilbilaatii kadhachiifadhaa. Gooftaan ulfaatu. Ooleeradhaame afeeradha. Waaqayyo na oolcheeradha. Waaqayyo na oolcheeradha. Namoonni bilbiltan silkii isinii kaa'amee jiruun bilbilaa isiniin kadhadhaa. Maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin harki diinaa sirratti ka'een hin nyaatamtu. Harka diinaa sirratti ka'een hin kuftu. Waaqayyo oolchaadha of kalchaadha. Si abboomeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboleettii ana qabdee kan jirtu, obboleessa ana qabdee kan jirtu humna dhiiga Yesuusiin sirkuteera. Humna dhiiga Yesuusiin sirkuteera. Humna dhiiga Yesuusiin sirkuteera. Yeroo kanaa kaastee bilisa bahuu jalqabdeet. Yeroo kanaa kaastee bilisa bahuu jalqabdeet. Yeroo kanaa kaastee bilisa bahuu jalqabdeet. Ani bilisadha. Ani bilisadha. Ani bilis ofirratti labsaa. Waaqayyo isin eebbisu ofirratti labsaa. Ofirratti labsaa ofirratti. Ani bilisa. Amma yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti yookaas biyya addunyaa kana hundumaa irratti rakkina jira. Qarshii hojii wal qabatee, hojii wal qabatee, waan nyaataa hojii wal qabatee rakkinni jira. Karaa hundumaan immoo gaa waaqayyo immoo oolchaadha gargaaraadha. Kanaaf jedhee namoonni kadhatatuu barbaaddanii saantima keessaa daban dubbachaan jira.
biyya keenya keessatti namni dhiifama namni tokko bilbileera. Hello? Abeet? Abeet hin nagaamu? Galata waaqayyo nagumaa? Eenyu jedhu? Eessa? Okay, eenyu jedhu? Eenyudha? Okay, akkasinii garatu barbaaddanii? Okay, maqaan keessan yoo jettan Arsii irraa. Maqaa keessanii? Maqaa faranjii? Kaambuja Muhammad. Maal irratti isinii garadhu mee Kaambuja? Maal irratti isinii garadhu? Eeshi. 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 Okay, amma maatiidha wajjin jirtaati? Maatiidha wajjin jirtaa? Eeshi. Eeshi. Bakka amma siin karadhaa waaqayyo jireenya kee irratti waan haaraa hojjeta. Annana manaa barattee kan akka keetii namni baay'een baratee iddoo ga'uun irra jiraate hin geenye qabamee jiru baay'ee waaqayyotu hiiku argeera. Ammas waaqayyo si hiika. Waaqayyo waan haaraa jireenya kee irratti hojjeta. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin yaa waaqayyo obboleessa kanarraa har'aa kaase fiixaan ba'umsa dhabuun irraa kan ka'e haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin humna Baarsaa sirraa jiraan. Balbala banamuun irra jiraatu baneeraan. Maqaa Iyesuusiin cabseeraan. Isti narraa cabeera dhime. Narraa cabeera. Dabali. Narraa cabeera. Narraa cabeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaan iyyuu milkoofteetta. Harki waaqayyo si durseera. Humna kana sirraa cabseera cabeera irraa kaase. Harki waaqayyo si geggeesseera. Harki waaqayyo si oolcheera. Amaatti dabarsee si laatu. Waan kee hundumtuu irraa kaasee gaarii haa ta'u. Kan kee qofa miti faamiliin kee hundumaa maatiin kee hundumaa gaarii haa ta'uuf. Fiixaan ba'umsa kan isin dhowwate haa cabu. Nagaan keessan irraa haa ta'u. Obbo Kaambuja maaltu ta'a yeroo muraasa booda waaqayyo dinqisii godha deebitee dhugaa baata bilbiltee. Peejii makeenyaan noordoo fi guyyaa sagantaa keenya waaqayyo waan gaarii sii godha galgaluma har'aatii kaasee waaqayyo dinqisii gochuu jalqaba ati immoo dhugaa baata bilbiltee. Eebbifame. Eeshi ulfaadhu. Gooftaan ulfaatu baradhee milkaa'ummaa dhabeedha. Baradhee dhala argitanii namni baratee milkaa'u namni hojjeteef hin milkaa'u. Hello? Ameen hunda keenyaaf nagumaa. Galanni waaqaa ta'u eessarraa bilbiltu? Maal jettan? Biyya alaa eessa? Eeshi Tigist waaqoo si eebbisu baga nagaan dhuftee kadhataaf bilbilte. Xalayaa maaliiti?
Okay, xalayaa hamaa sirratti barreeffamee jiru. Biyyuma sanaa sirratti barraa'e. Eeshi waaqayyo dubbii galagalcha. Waan kana caalu baay'ee waaqayyo hojjeteera atis argiteetta dhaga'aa jirta. Waaqayyo waan gurguddaa hojjeta. Waaqayyo yaada hamaa hin jissa. Waaqayyo odeeffannoo haaraa si dhaggeeffachiisa. Ati immoo deebitee dhugaa baata. Deebi'een dhugaa baadhime. Garuu tigisti waa tokko sitti himu namatti gaddite yoo jiraatte dhiisi. Dhiifama godhi. Okay, namatti gaddite hin beektaa? Amma ka gootu dhiisi amma dhiisi. Waaqayyo siif dinqii hojjeta, waan haaraa hojjeta. Waaqayyo siif waan haaraa hojjeta, ati dhiisiif. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin arrabi jallina kee dubbate garagaarummaatti adeemu. Harki xalayaa hamaa barreesse gaarummaa deebi'ee akka barreessuuf abboomeera. Hundumaa gochuu isa danda'u Kiristoosiin hundumaa gochuu nan danda'a. Phaawulos akka jedhe anis mucaa waaqayyooti, anis waaqayyo na filateera. Jireenya tigisti irratti nan dubbadha. Guyyaa har'aati jalqabee waan kee hunduu gaarii haa ta'u. Maqaa Yesuusiin abboomeera. Waan kee hunduu bareeddootti haa deebi'u. Kan si jalaa qabame gadaa dhiifamu. Maqaa Yesuusiin abboomeera. Gaafa si waaman xalayaan gaafa si dhufu kana booda jijjiirameera hundu. Ilaa sittani maal dhaga'i? Waaqayyo ijoollee isaatiif jedhee Abrahaamiif Saaraadhaa jedhee seera uumamaayyuu jijjiireera. Seera biyya kamii Waaqayyo? Ilaa seera kamiyyuu Waaqayyo jijjiiruu danda'a. Seera samiitti tumame miti. Seera lafaat seera aduu gadiitti waanta ta'eef Waaqayyo ijoollee isaa oolchuuf wanti inni hin godhin hin jiru. Maqaa Yesuusii waan kee jijjiirameera. Mee dubbadhu dubbichi galagaleera dhime. Irra deebii dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhuga ba'umsaaf deebitee bilbiltaa har'aa kaasee waan kee hundumtuu jijjiirameera tigisti. Eebbifamu ulfaadhu tigisti. Ameen. 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 Eebbifamatis. Gooftaaf galannata Waaqayyo oolchaadha, of galchaadha, gargaaraadha. Wanti Waaqayyoon godhin jiru. Dhiifamaa wajjin namni an baay'ee beeku tokko mesenjeriin naa bilbileera. Toorarra waan hin jiruuf isa kanaan tajaajila waan hin jiruuf gidduutti na jalaa citaa kaasuu hin danda'u. Kanaaf jedhee gaafan fixus immoo nan bilbilaa fi yoo naa kaase immoo bilbilee fi wajjin haasofnee kadhachuufii danda'a. Gooftaan ulfaatu. Kanaaf namoonni bilbiltan bilbilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waan keessa na jijjiiramu. Waan keessa na jijjiiramu. Waan keessa na jijjiiramu. Kan isin jalaa qabame gadaa dhiifamu. Dinqiin mana tokko tokkoon keessanii keessatti ta'u. Harki Waaqayyoo humnaan isin haa gargaaru. Haloo? Ameen hunda keenyaaf nagumaa. Okay, eessarraa bilbilta? Saa galatu. Maal irratti sii kadhadhu sarkaa lama? Maal si ta'e? Okay, lafumaa kee dhiite. Okay, siin kadhadhaa al tokko na eegi. Namoonni silkii duwwaa 912 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 bilbiltan silkii sanaan dhiistanii silkii laayinii irra jiruun duwwaa 940 80 duwwaa 70 irratti bilbiltu. Sarkaa lama
Erga dhukkubuutti kaatee hammam taata? Sirra dhiitee jira? Okay, mana keessa jirtaa? Zayitiin si bira jira? Zayitii sanaan qaqqabattaa waaqayyoo waan haaraa hojjeta dhuga boomsaaf immoo deebinee wal argina. Zayiticha adaraa keessan namoonni bilbiltan silkii sanaaf namoonni bilbiltan naabaan bilbilina kan isin ittiin bilbiltan silkii isinii kaa'eera toora irratti bilbilamuu qabu irratti bilbila. Qabatte maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin madaa'uu isaatiin fayyitan jedhamee caafamee jira. Humna dhukkubaa kana sirraa kaaseera. Fayyi maqaa Yesuusiin. Harki waaqayyo ammas yaa qaqqabatu. Dhukkuba kana sirraa kaaseera. Maqaa koo miti maqaan koon kaasu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kana sirraa baareera. Kana baarame haa ta'u. Kana baarame haa ta'u. Kana baarame haa ta'u. Amma tun sii kadhadhu milikkiti sitti dhagaamuun jira. Amma ati amantiin ta'e ansiin kadhadha milikkita sitti dhagaamuun jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyi. Ati dhukkuba kana cabii keessaa bayi. Rukutame maqaa Yesuusiin. Rukutame maqaa Yesuusiin. Rukutame maqaa Yesuusiin. Makata rabia zula kianda. Cabii maqaa Yesuusiin. Mata kose paradiabu. Ila fayyisuun darbaa jira. Fayyisuu waaqayyoo darbaa jira. Fayyisuu waaqayyoo darbaa jira. Fayyisuu waaqayyoo darbaa jira. Maal sitti dhagahame sarkaalam? Sarkaalam maal sitti dhagahame? Dudda kee keessa deemaa jira. Amma dhukkubi kun achumarraan ba'aa jira waan ta'eef zayitichaan qaqqabadhu. Amma daa'uu isaatiin fayyeedha si'a torba. Amma daa'uu isaatiin fayyeedha zayitichatti dibi. Kana booda dhuga boomsaaf deebitee naa bilbiltaaga guyyaa biraa. Eebbifam sarkaalam waaqayyo si fayyiseera galataaf deebinee wal argina. Ameen ameen eebbifam. Gooftaan ulfaatu. Gooftaan maal dadhabe? Gooftaan hundumaa danda'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni dhukkubaa kam isin hin danda'u. Harka diinaarraa kan dhufe. Harka diinaarraa kan darbatame. Atis ofitti kan fidde. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kanarraa bilisa akka taatuuf kennaa waaqayyo naa kenneen sin gargaaraa. Kennaa waaqayyo naa kenneen sin gargaaraa. Kennaa waaqayyo naa kenneen irra sin gargaara. Daddabarsaa sheer godhaa namoonni kadhatamuu fi qabu waan jiraniif sheer godhaa daddabarsaa sheer godhaa namoota qaqqabu qaba. Namoota amma qaqqabu du'aaf jireenya gidduu warra jiran namoota qaqqabutu jira. Maqaa Yesuusiin bilisa baateet. Maqaa Yesuusiin bilisa baateet. Sheer godhaa qaqqabsiisaa nama qaqqabu qaba. Daddabarsaa maqaa Yesuusiin dhukkuba beekamu dhukkuban beekamne cabseeraan dhukkuba foonii cabseeraan kana fuuraa cabseeraan maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin jireenya keerraa cabseera mana keerraa cabseera nagaa keerraa cabseera. Sodaachisa hamaa jala kan jirtan isa tokko tokkotti xalayyaan barraa'ee sodaachifamaa jira. Isa tokko tokko immoo dhukkuba manni yaalaan dandeenyeen qabamee sodaachifamaa jira. Kan hundumaarraa bilisa ba'a. Kan hundumaarraa bilisa ba'a. Manni keessan bilisaa ba'u. Jireenyi keessan bilisaa ba'u. Bilisa ba'a humna dhiiga Yesuusiin. Bilisa ba'a humna dhiiga Yesuusiin. Bilisa ba'a humna dhiiga Yesuusiin. Sheer godhaa. Daddabarsaa nama qaqqabsiisaa. Nama furri qulqulluun qaqqabutu jira. Nama fayyutu jira. Nama hiikamutu jira. Nama kadhati qaqqabutu jira. Nama dheebotee jirutu jira. Nama waaqayyo amma qaqqabutu jira. Daddabarsaa. Loko torumba razia la bakia labo. Brasa taramba.
Hela kialosa bariabu. Brosa tarabajia cabseera maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba diina biraa ergame cabseera maqaa Yesuus Kiristoosiin irriba kan dhowwatu kan depressionii facaasu maqaa Yesuusiin cabseera maqaa Yesuusiin cabseera irriba kan isin dhowwatu cabseera. Hello nagaa galata waaqna gumaa eessa biltu eenyu jedhu masarat eeshi masarat Jarman irraa kadhataa bilbilte okay maal irratti sii kadhadhu okay gaaffii tokko si gaafadha masarat mucaan kee hangamii eega dhukkubutti ga'e okay akkam godha eeshi gaaffii tokko si gaafadha waaqayyo akka hojjetu akka fayyisu du'aa guyyaa furiyyoo akka kaasen beekta waaqayyo dinqii akka hojjetu beekta ilaa dhaggeeffadhu hafuura koo irratti wanta dhaga'amuun sitti himaa kan kee qofa miti maatii keessan hundumaa fiixaan boomsa sikkeetii hafuura dhowwateetu jira anammanan karadhaa waaqa durattan sitti himaa hafuurri qulqulluu waan natti dubbatu jira waan keessan hundumaa akka nama gaafa shaaworii fudhatu yookaas dhanna isaa dhiqatu gammachuun itti dhaga'amu bilisa ta'uun itti dhaga'amu waaqayyo waan keessan hundumaa harcaasee lafa buusaa bilisa guddaa baatu waati waaqayyoon hin kadhattaa jabduudha waaqayyoon hin jaallatta waaqayyoon hin kadhattaati baay'ee kadhatta waaqayyoon eeshi ammas hin kadhadhaa utuun turii yeroo dhiyootti deebitee dhugaa baata maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin daa'ima masarat qabee kan jiru akka inni gadhiisuuf abboomeera daa'ima kee kan qabe akka gadhiisuuf abboomeera lafeen mucaa kanaa abboomamuu jalqabu iddi mucaa kanaa abboomamuu jalqabu maqaa Yesuusiin nagaa guutuun akkatti dhaga'amu ammaa kaasee kana dheeraa ta'eera maqaa gooftaatiin fiixaan ba'umsa kan isin dhowwatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin keezii keessan illee qabuu kan barbaade arraa kaasee rukutameera maqaa gooftaatiin cabeera maqaa Yesuusiin milkaay humna dhiiga Yesuusiin milkaa'ummaa kan si dhowwate irraa kaasee rukutamu kan maatii kee milkaa'ummaa dhowwate irraa kaasee rukutamu hafuurri qulqulluun arraa kaasee karaa hedduutu hin taane kanuma inni natti dubbate hin dubbadhe karaa hedduutu hin taane karaa baay'ee ajaa'iba ta'een balbala sii baneera gooftaan karaa baay'ee ajaa'iba ta'een waaqayyo balbala sii baneera
Arraa kaasee nagaan kee irraa afaadhaa. Galataaf deebinee ol argina. Yoo zayitiin mana keessan keessa jiraate zayitiidhaan mucaa kee harkaan qaqqabadhu maqaa Yesuusiin jedhii seesa jedhii zayitiidhaan qaqqabadhu. Zayitiin jira? Zayitii sanaan qaqqabadhu. Zayitii sanaan mucaa kee qaqqabadhu. Abbaa manaa keettis zayiticha dibi ofii keetiis dibadhu. Waaqayyo gooftaan maccaa waan ajaa'ibaa hojjeta. Galataaf deebinee wal argina. Galataaf immoo deebitee dhiyootti bilbilte eebbifame Masarat. Eebbifame ulfaadhu. Eeshi nagaatti. Wanti waaqni hin dadhabne jiru hundumaa danda'a. Waaqayyo hundumaa danda'a jedhame. Waaqayyo hundumaa danda'a. Jireenya koo irratti hundumaa danda'a. Dubbadhaaf irratti waaqni hundumaa danda'a jedha. Dubbadhaa. Na eegaa xiqqoo na eegaa sheer gochaa hafuuraan ta'an muraasa na eegaa deebi'een dhufa amma sinan kadhadhaatti fufee eebbifama. Dhiifama wajjin namni hin kadhadheef hundumtuu dhugaa bahu. Waaqayyo dhuga ba'umsa haaraa Waaqayyo dhuga ba'umsa haaraa mana kee keessatti dhageessaa. Kanaaf namooti bilbiltan bilbilaa. Namoonni bilbiluu hin dandeenye. Barreessaan jira, dubbachaan jira. Namoonni bilbiluu hin dandeenye Itoophiyaa keessa jiraatan, Itoophiyaa halliin cimaa, Itoophiyaa keessa kan jiraatan bilbiluu hin dandeenye. Miskoolii naa gootu, miskoolii naaf godhan nama barbaadanitti illee warri onlaayinii irra jirtan bilbilaatti himaa nama barbaadanitti. Yoo saantima keessaa dhabdee milikkita godhiif bilbilee sii kadhataa jedhaanii bilbileen kadhadhaafan. Sababni isaa Waaqayyoo yeroo akkasiitiif nu kaa'e. Wal jajjabeessuu qabna, wal bira dhaabachuu qabna, harka ol qabuu qabna. Waaqayyoo karaa kanaa nama tokko oolcha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin
humna kamiin si dura kan dhaabate si dura akka qobboomeera. Maqaa Yesuusiin. Haloo. Abeet. Haloo nagaamu. Nagaamu. Okay, anuma anatu kadhachaa jira. Okay, maa eewu jedhu eessarraati garuu? Jarman irraa maqaan keessa noo? Eshi obbo Galata maal isin dhukkuba maal taatan? Eshi sagaleen waaqayyoo maal jedha? Namaaf kan hin danda'amne waaqaaf hin danda'ame. Namaaf hin danda'amu, ogeessotaaf hin danda'amu, waaqaaf hin danda'amu. Ani waaqa fayyisuu danda'u, waaqa oolchuu danda'u, waaqa gargaaruu danda'uun isinii kadhadhaa. Waaqa harkisaa dheeraa dafee qaqqabuun isinii kadhadhaa. Waaqayyo amma isin oolcha. Waaqayyo isin fayyisa. Bishaan harkatti qabadhaa milikkita akkasii ta'uuf bishaan harkatti qabachuu dandeessu. Yoommoo hin dandeenye ta'e harka keessan iddoo isin dhukkubarra kaa'attu nana baara dhukkubi kun hin goga. Madazaga tarabajeraabos sokarabadiabos. Namni kamillee bishaan qabatume. Namni kamillee bishaan qabachuu danda'a. Bishaan qabadhaa. Namni kam kan nukuffatan kan hin nukkuffanillee bishaan qabadhaa harkaan. Irratan jecha isinii baasa. Bizinesiin keessan hin sirrata. Nageenyi keessan hin sirrata. Gaa'illi keessan hin sirrata. Yeroon ittaanu galata ta'a. Madarabu zaliabo. Braaki allaha zemanta. Lo barrahatu kamashialu. Zimantalia kurramanda. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin bishaan isin qabatanii jirtan kun dhiiga Yesuus. Irratti waameera. Bishaan qabatanii maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin dhukkuba kan abboomeeraan. Dhukkuba kan abboomeeraan. Obbo Galata ameen jedhaa deemaa qalbisumaan. Dhukkuba kan abboomeeraan. Humna dhukkubaa kana cabseera maqaa Yesuusiin. Humna dhukkubaa kana cabseera maqaa Yesuusiin. Madaa'uu isaatiin fayyitan jedhamee caafamee jira. Madaa'uun Yesuus Kiristoos lubbuu keenyas fayyiseera. Foon keenyas fayyiseera. Amma iddoo si dhukkuba kana iddoo si dhukkubu kana maqaa Yesuus Kiristoosiin harki waaqayyoo qaqqabateera. Nagaa guutuun sii ta'eera. Ani fayyeera jedhi ani fayyeera dhiiti bishaanicha dhugi ani kameera dhi bishaanicha dhugi waaqayyo waan taaraa siif hojjeta dhugubomsaan immoo deebitee naa bilbiltaa wal argina. Dhugaa bishaanicha an dhiiga kun dhiiga Yesuus jedha madaa'uu isaatiin an fayyeera jedha bishaanicha dhugaa deebinee galataa wal argina obbo Galata. Eebbifamaa eebbifamaa. Amen amen. Kan fayyisu waaqa. Kan oolchu waaqa. Kan gargaaru waaqa. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos ulfaatu. Waaqayyo arras oolchaadha gargaaraadha. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Abboomeera. 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 Bilisa ba'a. Dhukkuba foonii irraa bilisa ba'a. Abboomeera bilisa ba'a. Bilisa sin baaseera. Jireenya keessan bilisa baaseera. Afuura keessan bilisa baaseera. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bilisa ba'eeradha. Namni bilbiluu hin dandeenyes bilbiluu danda'a. Miskoolii naa gochuu danda'a. Deebiseen bilbilaaf.
Mata rabashee dabos. Humna dhiiga Yesuusiin. Dokumentiin kee jalaani. Dokumentiin kee jalaani. Dhugaan kee jalaani. Arrama waaqayyoon hin ba'a. Jalqabdee fiixaan ba'u sana dadhabde sana fiixaan sii ba'u jalqaba. Fiiddee qaqqabuu sana dadhabde sana humna waaqayyoon fiiddee qaqqabuu jalqabde. Sin eebbisaara. Danqaraa kamiin cabseessee dabarsuu kan danda'u harki waaqaa sirratti dhufeera. Darbuu jalqabdaa. Darbuun jalqabadee ofirratti dubbadhu. Darbuun jalqaba. Milkaa'uun jalqabadee. Kan milkaa'ummaa na dhowwate irraa kaasee hin cabaa'e. Kan milkaa'ummaa na dhowwate irraa kaasee hin cabaa'e. Jireenya koo irraa hin cabaa'e. Hafuura koo irraa ofirratti dubbadhaa. Dubbadhaa. Warri onlaayinii irra jirtan ofirratti dubbadhaa. Lakkoobsa waasappii, lakkoobsa vaayibarii, lakkoobsa iimoo, lakkoobsa telegiraamii dhumarraa isinii ilaadhaa jechuudha. Hello? Hello? Abeet? Galata waaqaa fayyuma akkam jirtu? Isaa galatu eenyu jedhu eessarraa bilbiltu? Eewu jedhamtu? Abrahaam? Mulu biraan? Okay, obbo Mulu biraan maal irratti isinii kadhadhu? Kalee keessan isin nukkuba? Okay, yoomii kaasee isin nukkuba obbo Mulu biraan? Yoomii kaasee isin nukkubuu jalqabe? Okay, mana yaalaati maal isiniin jedhan? Mana yaalaa deemeen wanti qabanaan jedhe manni tatarii wanti qabanaan jedhan. Eeshi amma isiniin kadhadhaati jalqabaa kaasee dubbachaan ture bishaan harkatti qabadhaa. Waaqa durattan isinitti himaa fayyisuun waaqayyoo isinii ta'a. Maqaa waaqayyoo nan kadhadhaa. Amaneen kadhadhaa. Amanaa na wajjin kadhadhaa. Waaqayyo waan taaraa isinii hojjeta. Yeroo dhiyootti immoo dhuga ba'umsaan deebinee wal argina. Mee qabadhaa bishaan qabadhaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kaleen hojii dhaabe kun hojiitti akka deebi'u abboomeera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin fayyi. Fayyi maqaa Yesuusiin. Fayyi maqaa Yesuusiin. Socho'uu hin dandeessu obbo Mulu biraan. Socho'uu hin dandeessu. Socho'uu walii gadi socho'uu. Meekaa olii gad deemaa. Nana baara dhukkuba kana. Maqaa Yesuusiin fayyaa. Hiikami maqaa Yesuusiin. Kaleen hojii dhiise kun hojiitti haa deebi'u. Waaqayyo kalee haaraa qaba. Kaleen kee haaraa ta'u. Mana yaalaa deebitee gaafa dhattu kaleen kee haaraa akka ta'e sitti himan. Nagaan kee iddootti haa deebi'u. Nagaa kee kan qabe rukuteera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyiteetta. Isti mee bishaanicha dhugi. Otuman dhaggeeffadhu kun dhiiga Yesuus jedhii dhugime. Jeri kun dhiiga Yesuus jedhii dhugi. Dhugi. Dhuddanii? Ammaa booda galataan deebinee wal argina obbo Muluu biraan jimmaarraa waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu silkiin dhumarraa kennutu jira. Silkiin dhumarraa kennu sanaan immoo sinin hordofaa. Silkii sanaan naa bilbiltanii dhumarraa siniin kennaan na hordofaa. Onlaayinii marratti na hordofaa.
isiniin kennaa jechuudha. Isinan hordofaa isiniin kadhadhaa. Waaqayyo jira jabaadhaa. Eeshi ulfaadhaa. Wanti waaqayyo dadhabe hin jiru. Mee jiraan aduukaa wanti waaqayyo dadhabe hin jirudha. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Harka diinaa irraa kan sirratti darbatame sirraa ka'u. Jireenya kee irraa ka'u. Nageenya kee gad dhiisu. Hafuura kee gad dhiisu. Eebba kee gad dhiisu. Sii kadhachaan jira. Nagaan kee gad dhiifamu. Nagaan kee gad dhiifamu. Nagaan kee gad dhiifamu. Nagaan kee gad dhiifamu. Nagaan koo gad dhiifamadha. Dubbadhaa. Addunyaan kun rakkina hamaarra jira. Ammuma kana keessa amma waaqayyo ijoollee isaa wajjin jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura sin jajjabeessu. Hafuura qulqulluun jajjabeessaadha. Hafuura sin jajjabeessu sin irratti waameera. Hafuura sin jajjabeessu sin irratti waameera. Waaqayyoof hundumtuu hin danda'ama. Maqaa Kiristoos Yesuusin bilisa ba'a. Maqaa Kiristoos Yesuusin bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Yaa Waaqayyo harki kee haa qaqqabu. Yaa Waaqayyo harki kee isaan haa qaqqabu. Iddoo adda addaa ta'anii daawwachaa kan jiran, rakkina adda addaa keessa kan jiran har'a butamanii haa ba'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin butamanii haa ba'an. Har'a butamtee haa baatu. Obboleettiin kun butamtee haa baatu. Obboleessi kun butamee haa ba'u. Manni diigamuuf kan hin diigamin. Namni yaa Waaqayyo gooftaa seexanii dhukkubatti darbatee du'aaf eegamaa kan jiru har'a butamee haa ba'u. Dhukkuba keessaa butamee haa ba'u. Rakkina keessaa butamee haa ba'u. Sin baasa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Abidda kana keessaa buteen si baasa. Rakkina kana keessaa buteen si baasa. Ba'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Butamii ba'i. Butamii ba'i. Butamii ba'i. Rakkina kana keessaa butamii ba'i. Maqaa Kiristoosiin sirratti labseera. Jireenya kee irratti labseera. Hafuura kee irratti labseera. Nageenyi kee bilisa. Hafuurri kee bilisa. Ani bilisadha. Ani bilisadha. Bishaanin sila irratti kadhadha. Ati bilisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhugaati dhageessu bilisas baasa. Dhugaa kanaan bilisa akka baatuuf si kadhadheera. Bilisa ba'i. Bilisa ba'i. Bilisa ba'i. Bilisa ba'i. Bilisa ba'i. Namoonni bilbiluu dandeessan bilbilaa isiniin kadhadha. Namoonni bilbiluu hin dandeenye immoo biyya alaa teessanii biyya adda addaa teessanii kan hordofaa jirtan amantiin ta'a. Itoophiyaa keessa taatanii kan bilbiluu hin dandeenye immoo milikkita naa godha. Ana isiniin bilbila. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin 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 bilisa ba'a. Kadhata bilbiltanii turtan natti fakkaate miskoolii gootanii turtan. Sirriidha sirraati eessasin. Okay sii kadhadhee. Eeshi. Eeshi namoonni milikkita godhanii gidduutti immoo deebisee fi naa deebisuu didan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sanarratti labsaan jira. Isinirratti labsaan jira. Manni koo bilisadha. Jireenyi koo bilisadha. Hafuurri koo bilisadha. Nageenyi koo guutummaa guutuutti eegameeradha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nageenya keessan kan qabu. Nageenya keessan kan qabu.
nageenya keessan kan qabu warraa kaasee cabseera. Nageenya keessan kan qabu warraa kaasee cabseera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebba keessan kan qabu. Eebba keessan kan qabu. Batalee namoonni utuu hojjettanii sin jalaa akka fuudhamee deebi'uu dide. Waaqayyo misiraachoo guyyaa torbeena keessan nageessisa. Waaqayyo waan haaraa jireenya keessaniif hojjeta. Harki Waaqayyo tokko tokkoon keessaniin qaqqaba. Isin eebbiseera. Bara keessan eebbiseera. Nageenya keessan eebbiseera. Yeroon itti aanu galata ta'a. 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 Namni na hordofaa jiru hunduu barreessu. Yeroon itti aanu galata ta'aadha barreessa. Hidhaa adda addaa jala kan jirtan hiikamtaniittu. Harki Waaqayyo isin qaqqabeera. Eebba daangaa hin qabne keessa jiraadha. Egaan dhumarra waa tokko isinitti haasa'a. Kadhata koo gara dhumaatti fidee jira. Ofirratti labsaa manni koo bilisaa, jireenyi koo bilisaa, hojiin koo bilisaa, ani bilisa. Ammam yoo rakkattan illee ani bilisadha. Waaqayyo waan arrabe keessan dubbatu isiniif raawwata. Ani bilisa, ani nagaadha. Kan nu kuffateen fayyaa, kan kufe naa ka'a. Dukkanni koo ifatti jijjiiramadhaaf irratti dubbadha. Waa tokko isinii wajjin dubbadha dhumarraa. Neeto konneekshiniin amma tarii qanii sanbata rakkisaa bor sanbata guddaadha. Yoo konneekshiniin naasirratee sirrii ta'ee sanbata borii saayitii 4 walakkaa akka lakkoofsa kan Itoophiyaatti saayitii Itoophiyaatti ganamarraa saayitii 4 walakkaa irraa kaasee nan gala. Galgala konneekshiniin saayitii 12 kaasee waan na rakkisuu fi borganamaa kaastan inni eegdu borganama saayitii 4 walakkaa kaasee yeroo gaarii yeroo ajaa'ibsiisa Waaqayyo nuu kenna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Silkii biraa bilbilamee jira. Hello. Abeet. Naguma. Galata Waaqayyo eenyu jedhu. Daanyee eessarraati. Walancitii bilbiltanii turtan. Maal jettan? Kadhata barbaaddaniiti. Istii bodaanye walancitii irraa maalirratti isinii garan? Okay, fuula keessan isin madeessa, isin nyaata. Isin hoosisaa jechuudha. Okay, amma mana jirtu isin. Akkan isinirraa abaareen dhukkuba kana nan abaara. Akkan isinirraa abaareen fuula keessan dhiqattu nagaa taatu utuun turin immoo deebitanii dhugaa baatu bilbiltanii. Guyyaa sagantaa keenyaa hordofaa guyyaa sagantaa keenyaa kana immoo bilbiltanii dhugaa baatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fuulli kee haa qullaa'u. Karaa kamiin sirratti kan darbatame sin danda'in. Ati nagaadha. Sin danda'u sirraa afuufeera. Sirraa afuufeera. Dhukkuba kana sirraa afuufeera. Fuula kee kan madeessu kana sirraa afuufeera. Nagaan daangaa hin qabne sirratti ta'eera. Maqaa Yesuusiin fayyiteetta. Mee ani bilisa dhime. Ani nagaadha. Bakka ati nagaadhaa fuula kee dhiqadhu. Amma tunturin fuula kee dhiqadhu. Fayyeedhani fuula kee dhiqadhu. Deebitee dhugaa baata bilbiltee jechuudha. Guyyaa biraa. Eebbifamaa bodaanyee walancitii irraa bilbilanii fuulli isaanii taa'ee mada'aa hin hoosisaa jedhanii naa kadhadhanii Waaqayyo akka fayyisu annana mana Waaqayyo fayyiseera. Akka waan isa kadhattan akka waan fudhatteetti lakkaasa jedha sagalee Waaqaa an kadhadheera fayyaniiru. An kadhadheera hiikamaniiru. An Waaqayyotti himaa Waaqayyo immoo kadhata koo naa dhagaa hiikamsin ta'a. Tokko tokkoon keessanii hiikamsin ta'a. Tokko tokkoon keessanii mana keessanii fayyinni ta'eera. Mana koo fayyinni ta'eera dhaame. Jireenya koo fayyinni ta'eera dhaame. Afuura koo hiikamsi ta'eera dhaame. Dubbadhaaf irratti hiikamsi ta'eera. Nagaan ta'eera. Eebbi ta'eera. Waaqayyo hiikamsa guddaa hojjeteera. Hiikamsi guddaan ta'eera. Naa eebbifamaa naa jiraadha. Egaan kanaan jalqaba isinitti dubbadhe bor sanbata borii yoo konneekshiniin gaarii ta'e konneekshiniin akkama kana natti tole saayitii ganama keessa saayitii 4 walakkaadhaa kaasee yeroo tajaajilu ta'a. Hin ta'u immoo taanaan
guyyaa borii sanbata konneekshinii rakkisaa akka Itoophiyaatti konneekshiniin rakkisa taanaan dafnoo yookaas hojja duree kan jedhamu sanyoo jedhamu saayitii afurii walakkaadhaa ganama kaasee yeroon itti tajaajila koo eegalu ta'a. Amma waaqa galata akkuma inni gadda isinitti hime bureessi tokko biyya ambaa kan jiraatu naa bilbilee iddoo biraatti deemee waayifaa kan nama biraa gargaaramee tajaajilaa kanan ture yeroon onlaayinii irratti dubbadhu argeetu dhaga'eetu naa bilbilee hunda sanaa guuteera manatti jechuudha. Amma rakkoon hin jiru yeroo barbaachisaa ta'e dafnoos facaasaas roobis kamisas galuu nan danda'a. Waaqayyo bara isaa jireenya isaa eebbisu karaa adda addaa sappoortii nu gochaa nu gargaaraa kan jirtan waaqayyo bara keessan eebbisu eebbifamaa gatiin keessan fuula waaqayyotti guddaadha. Waaqayyo wanta isin gootan inni irraanfatu hin dagatu isa qabdan irraa hir'istaniitu tajaajiltoota ana qofa miti mul'ata koo qofa miti tajaajiltoota adda addaa gargaaraa kan jirtan waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa baraaf jireenyi keessan haa eebbifamu raafaa jiraadhaa kan isin qabdan isiniif haa eebbifamu naa jiraadhaa naa eebbifamaa. Silkiin telegiraamii, silkiin messengerii, silkiin waatsaappii kan ittiin gargaaramu jechuudha. Kan iimoo ittiin gargaaramu jechuudha. Kan isin irratti na argattan jechuudha. Isinittan himaa qabadhaa. 9 12 1 7 3 peejii kanarra jira. Peejii kanarra argachuu dandeessu. Nagaan keessan irraa haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galata guddaadhaan deebinee ol arginaa hiikamtanii tumna dhiiga Yesuusiin waan haaraan isinii ta'eera nagaan isinii ta'eera eebbifamaa.